Premier League England turbe kula lamma faadana Chelsea, Burnley, Liverpool, Nottingham Forest, Manchester City, Newcastle United walin tabatu. Gutun sakanoti. Sagantaa tamni turbe kudha lammaffaa Premier League England tinjal qabun har'a waaree booda saasagalii fi daqiiqaa 30 eegaluun Turf Mooritti Burnley Chelsea keessummeessa. Chelsea boqonnaa taphoota international andura Wolves goolii 3-0 dhaan injifatee boqonnaa taphoota international Baris Liigichaa milkiin eegaluudhaaf taphatu. Dursaa Liigichaa Arsenal irraa qabxii 6 Manchester City sadarkaa lammaffaarraa jirurraa qabxii 2 fagaachuun qabxii 20 sadarkaa sadaffaarraa kan jiru Chelsea garaagarummaa qabxii kana daran dhibbisuudhaaf morkata. Chelsea taphoota Premier League England 18 Burnley waliin taphateen tokko qofaa mo'amuudhaan 12 injifatee taphoota shanin qixa bahe. Cuquliisonni taphoota sagalan darban gara Turf Moor imaluun taphataniin 8 injifachuun tokkoon qofaa mo'amanii riikaardii bareeda qabu. Chelsea tapha kanaaf Enzo Fernandez, Pedro Neto fi Benito Badiashile miidhamarraa deebi'anis Cole Palmer irra deebiidhaan miidhamni mudate. Min England ganna 23 Cole Palmer ega bara 2023 City irraa Chelsea makamee taphoota 100 fi tokkoon gooliiwwan 45 galchee baatii lamaan dura miidhamni muddii mudate. Palmer torbe kana bayyanatee shaakala eegaluuf ture irra deebiin miidhamni mudate taphoonni 3 itti aanan jala darbuu malu. Tapha har'aa Chelsea Burnley kibxataa Champions League dhaan Barcelona akkasumas Premier League torbe dhufu Arsenal waliin taphatan Cole Palmer garichaan ala ta'am. Ruma taphasaa 12 eegaluun Champions Leaguecha Liverpool Anfield Roaditti Nottingham Forest simata. Ka garee haaraa qindaa'etti tasgabbii dhabuun daddaqaa kan jiru ziriirse Liverpool boqonnaa taphoota international anduras Manchester City dhaan goolii 3-0 dhaan mo'ame. Liverpool tapharraa Nottingham simatuun gara injifannootti deebi'uuf tilmaama argatus baranaa liigichaan taphoota 11 taphate keessaa 6 qofa injifachuun taphoota 5 mo'ame. Taphoota Premier League jaan ban keessas 5 mo'amuun tokko qofaa injifatee qabxii 18 sadarkaa 8ffaarra jira. Gooliigan kilabichaa Alisson Becker miidhamarraa deebi'uunsaa yoo eeramoo Florian Wirtz, Conor Bradley, Jerome Frimpong fi Giovanni Leonin miidhamarra jiru. Taphoota biroo har'aa wal fakkaataa 12tti eegalaniin Bournemouth, West Ham United, Brighton, Brentford, Fulham, Sunderland, Wolves, Crystal Palace waliin yoo taphatan galgala sa'aatii 2 fi daqiiqaa 30 yoo jedhu St James Park itti Newcastle United Manchester City simata. Taphoota international andura Liverpool 3-0 Bournemouth goolii 3-1 mo'uun imala sodaachisaa kan eegalan The Citizens tapha kana mo'uun garaagarummaa qabxii Arsenal waliin qaban lamatti dhibbisu. Pep Guardiola taphoota 35 Premier League Newcastle United waliin taphate keessaa tokko qofa yoo mo'amu taphoota 12 darban gara St James Park deemuun taphate hunda injifachuunis riikaardii gaarii qaba. 12ffaan Premier League England kun boruus yoo itti fufuu darbii kaaba Londonii saa tokkoo fi daqiiqaa 30tti Arsenal Emireetitti Tottenham Hotspur keessummeessa. Tapha biroo boruutiin Leeds Aston Villa wiixataa immoo Manchester United Everton waliin morkachiisuun taphoonni torbe kana goolabamu. Serie A Italiitiin har'a Napoli Atalanta waliin yoo taphatu boru derby della Madonninatiin morkiin Inter Milan fi AC Milan eegama. Guutuu oduu kana Shifarra Jambo sinittima ani gama kootiin xumureen jira. Iddoo nagaa oolaa. Retegui, still Retegui! The capo cannoniere is back all right. Serie Italy barakanatin morkiin shampiyonummaa ganamumaan cimeeraam kilaboonni sadarkaa tokkoffaa hanga shanaffaatti jiran jidduu isaanii garaagarummaa qabxii 3 qofatu jira. Inter Milaaniif Roomaan qabxii 24 AC Milaaniif Naapoliin qabxii 22 Bolonyaan qabxii 21 qabachuu wal duraa duubaan dursaa jiru. Torbee 12ffaadhaan boru shaampiyoonii liigichaa Naapoliin staadiyeemii Diego Armando Maradonatti Atalanta waliin
waliin taphatam. Torbee darbe Bolognaadhaan mo'ame sadarkaa arfaffaatti kan gadi bu'e gareen Antonio Conteetiin leenjuu Naapoliin taphicha yoo mo'ate yeroo dursummaatti deebi'uu danda'a. Atalantaan ammoo leenjisaa haaraa qacaruu beeksisee miira haaromsaan morkiin godhu Naapoliif qormaata ta'a jedhameera. Waancaa addunyaaf biyya isaa Iskootilaandi waggaa 28 booda kan dabarse Scott McTominay Naapolis injifannootti deebisaaf itti abdatameera. Boruma Fiorentinaan Juventus waliin taphatam. Qabxii 19 sadarkaa ja'affaarra kan jiru Juventus morkii shaampiyoonummaa keessaa akka hin fagaanneef taphatam. Cagliarin Genoa Udinese Bologna waliin taphatu. The Derby della Madonnina, an iconic fixture in Italian football. Dilbata darbii deela Madonnina 245ffaan istaadiyeemii Giuseppe Meazzaatti Inter Milaan fi AC Milan morkiin godhan ni eegama. Darbiiwwan kubbaa miilaa baay'ee hawwatoo ta'an keessaa darbiin deela Madonnina kilaboota magaalaa Milaan waliin taphachiisu isa tokko yoo ta'u, addatti kilaboonni lamaan istaadiyeemii tokko maqaa garaagaraa itti moggaasuun irratti taphachuun adda godha. AC Milan San Siro, Inter Milan ammoo maqaa taphataa isaanii duraanii Giuseppe Meazzaatti moggaasuun tapha dirree ofiitti taphatu ittiin waamamam. Kanas ta'u morkiin bara kanaa darbii deela Madonnina kan baroottan darbaniirraa adda jedhamee eegama. Bara 1909 darbiin kilaboota magaalaa Milaan kun injifannoo AC Milaaniin eegalee bara 2025 injifannoodhuma AC Milaaniin goolabame. Kan bara kanaa eenyutu injifataan xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaan bara dorgommii 2025-26 ga'umsa gaariidhaan liigicha eegalanii leenjisaa buleessa muuxannoo qabu Massimiliano Allegriidhaan kan doofamu AC Milan taphataa muuxannoo qabu Luka Modric dabalatee Rafael Leo ga'umsatti deebi'uun ergaa bara 2021-22 as waancaa Scudettotti deebi'uudhaaf taphataa jira. Bara darbe shaampiyoonummaan guyyaa xumuraan Naapoliidhaan kan harkaa fudhatame Inter Milan Kristaan Chiivuudhaan dorfamaa dorgommii hundumaan taphoota 12 darban keessaa 11 injifatee imala olaanaarratti argama. Kilaboota lamaan gidduu garaagarummaa qabxii lama qofatu jira. Inter Milan qabxii 24, AC Milan qabxii 22 qaba. Tapha kanaan kilabni injifate garaagarummaa bal'isuu yookaan dursummaa walirraa fudhachuu ta'a. Taphoota 244 darban kilaboonni lamaan dorgommii hundumaan waliin taphataniin Inter Milan 91 injifatee caalmaa qaba. AC Milan yeroo 82 yoo mo'atu yeroo 71 qixabaan. Inter Milan goolii 341 yoo irratti galchu AC Milan goolii 322 irratti galcheera. Andrei Shevchenkoon taphataa goolii hedduu darbii deela Madonnaatiin galche yoo ta'u, kilaboota lamaaniif kan taphate Giuseppe Meazzan goolii 13 galche. Taphattoota ammaa keessaa Lautaro Martinez goolii 9 darbii Milaaniin galcheera. Paolo Maldiniin taphoota 53 taphachuudhaan taphataa darbii kanaan baay'ee taphateedha. Morkii dilbataa kana Massimiliano Allegri fi Kristaan Chiivuun Lautaro Martinez fi Rafael Leo keessaa taphataa kamtu darbii deela Madonnaatiin injifata kan jedhu ni eegama. Gama AC Milaaniin taphattoonni miidhamarra turan Adrian Rabiot fi Kristaan Pulisic miidhamarraa deebi'aniiru. Gama Inter Milaaniin Marcus Thuram erga fulbaana darbeetii yeroo jalqabaaf gara taphaatti deebi'an. Denzel Dumfries miidhamaan hin taphatu jedhameera. Luka Modric darbii deela Madonnina jalqabaa taphata. Taphataan sarara fuulduraa AC Milan Rafael Leo haalli Allegriin garicha itti qindeessan morkataa akka taanu taasiseera jedhe. Bilisummaan akkan taphadhu taphattoota muuxannoo qaban dargaggoota waliin qindeessuun garicha fooyyessee jedhe. Lazioon Lecce waliin Roman Cremonese, Hellas Veronaan Parma waliin taphatu. Barella takes a touch. Barella for Thuram. Scarabocchia sul fondo. Couldn't hit the target. Kilaboonni Premier League England seera faayinaansii haaraa filatan. Kilaboonni Premier League England seera faayinaansii haaraa yoo filatan baasiin isaanii dhiibbaa isaan dirree irratti qofaa ta'a jedhameera. Kilaboonni 14 seera haaraa square cost ratio SCR yoo filatan kilaboonni galii dirree irraa argatan keessa dhibbeentaa 85 qofaa dhimmoota dirree irratti isaan barbaachisu mindaa taphattoota baasii jijjiirraa fi baasii bakka buutotaaf baasuu jedhame. Galiin taphattoota gurguruudhaan argatan galiin qabeenya dhaabbataa hoteela fi garee dubartootaa gurguruun akka galiitti hin hammatamu.
gamtaan kubbaa miilaa Awurooppaa bifuma kana yoo hordofu galii kilabicha keessaa 70 qofa mindaa taphattootaa fi leenjistoota jijjiirraa taphattootaa fi baasii bakka buutotaaf bu'aa qabaa jedha. Kilaboonni waggaa jalqabaa irratti 85 hanga 105 galii kilabicha irraa fayyadamuu danda'anis waggaa lammaffaa irratti 85 ol galii kilabicha irraa yoo fayyadaman adabbiin akka qabxii hir'isuu isaan mudachuu danda'a. Premier League England seerri kun bara dorgommii 2026-27 irraa eegaluun hojiirra oolaa jedhame. Kana dura seera tureen PCR'n kilabiin tokko waggaa 3 gidduutti paawundii miliyoona 105 yoo kasaare adabamaa ture. Sababa kanaan Nottingham Forest fi Everton qabxiin irraa hir'ifamuun adabamuun isaaniis ni yaadatama. Taphataan Bayern Munich Luis Diaz tapha 3 adabameera. Tapha Champions League dhaan Bayern Munich goolii 2-1 Paris Saint-Germain injifate irratti balleessaa cimaa hojjechuun kaardii diimaadhaan direedhaa kan ba'e taphataan Bayern Munich Luis Diaz tapha 3 adabame. Luis Diaz tapha sanaan goolii Bayern Munich ittiin injifate lamaanuu galchuus balleessaa cimaa taphataa PSG Ashraf Hakimi irratti hojjechuun boqonnaadhaan deebii kaardii diimaadhaan direedhaa bahuun ni yaadatama. Taphataa cimaan Afrikaa bara darbee jedhamuudhaan roobii darbee kan badhaafame lammiin Morokoo Ashraf Hakimiin erga sanaati sababa miidhamaan gara direetti hin deebine. Leenjisaan Bayern Munich Vincent Kompany'n Luis Diaz tapha Arsenaal waliin qaban irratti qofa kan dhaban itti fakkaatus tapha Bayern Munich Sporting Lisbon fi Union Saint-Gilloise waliin taphatu irrattis hin hiriiru. Bayern Munich Champions League dhaan torbee arfaffaarraa qabxii 12 walitti qabachuun garaagarummaa gooliin caaluun dursaa jira. Arsenaal fi Inter Milaanis kilaboota qabxii 12 qixa isaa qabatanidha. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa kan umrii 17 gadi waancaa seekaafaa injifannoon eegaleera. Waancaa biyyoota baafii giddu galeessa Afrikaa umrii 17 gadi biyyoota 10 hirmaachisuun qopheessummaa Itoophiyaatiin magaalaa Finfinnee fi Dirreedawaatti taphatamaatiin jira. Kanaanis gareen biyyaalessa Itoophiyaa kaleessa morkataasaa Soomaaliyaa waliin taphachuun goolii 3 qixaan xumure. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa taphoota jalqabaa lamaan Rwaandaa goolii 2-0 dhaan akkasumas Sudaan Kibbaa goolii 4-1 mo'achuun isaanii yaadatama. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa kan umrii 17 gadi dursee marsaa nuusaa xumuraatiif gahuu mirkaneeffate kaleessa Soomaaliyaa waliin goolii 3 qixaan xumure. Taphataa sirraa fuulduraa garichaa Daawit Kaasaa taphoota 3 gooliiwwan 6 garee biyyaalessa Itoophiyaa fi galchuun ga'umsa gaariidhaan imalaa jira. Ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunee garee guddattoota Itoophiyaa jajjabeessan. Gareen guddattoota Itoophiyaa umrii 17 gadi jeedalli diddiimoon Soomaaliyaa waliin erga qixa baheen booda ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen Xurunee istaadiyeema Baabiqilaatti argamuun garicha jajjabeessaniiru. Obbo Tamasgeen Xurunee haasaa taasisaniin Itoophiyaan waancaa Afrikaa 2029 qopheessuu fi gaaffiin dhiyeessan fudhatama argata jedhanii akka abdatanimuun gareen injifatu ijaaruudhaa fi guddattoonni kunneen bu'uura ta'uu fi garichi ga'umsa mul'isaa jiruun gammadaa ta'us dubbataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan waancaa Afrikaa akka qopheessitu gaaffii dhiyeessan hordofuudhaan mootummaan dirree xiqqoo irraa hanga istaadiyeemii guddaatti ijaarsa irra jiraachuu himuun gareen injifataan ummata kanaaf malu ijaaruu akka qaban ergaa dabarsaniiru. Gareen kun akka milkaa'u qaamolee cinaa jiran ummata Itoophiyaa ministeera aadaa fi ispoortii garee leenjistootaa fi hoggansa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaas galateeffataniiru. Sagantaa kana irratti ministeerri aadaa fi ispoortii adde Shawit Shanqaa deetan ministeera aadaa fi ispoortii obbo Makkiyu Mahammadii fi pirezidaantiin federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraas argamaniiru. Obbo Isaayyaas Jiraa ministeerri muummee itti aanaan bakka kanatti argamuun garee kana jajjabeessan onnachiistuu cimaa guddattoota kanaaf akka ta'us himaniiru. CBE Premier League Itoophiyaa torbee jaaffaatiin Hawaasaa Isoo Medeenii fi Adiyaawus Aanaan morkattoota isaanii injifatan. Abdurrahmaan Amin.
Isteediyeemii Finfinneetti walwaloo Addigiraat waliin kan taphate hawaasaan goolii 1-0 injifateera. Taphaa to'atanii taphachuu fi yaalii goolii taasisuun yuunivarsiitii walwaloo Addigiraat caalmaa fudhateen hawaasaan carraa goolii argatetti fayyadamuun injifate. Goolii injifannoo hawaasaa taphataa sarara ittisaa qarqara bitaa Biruk Taaddalaa daqiiqaa 69 irratti galchee fi Biruk goolii kana galchuuf yaade osoo hin taane hiriyoota kootiif kennuuf ture boodarra yaada koo jijjiiree gara gooliitti yaallaan galte jedhe. ሲሰጠኝ ኳሱን ወደ ውስጥ ገብቼ ማይነስ ለማድረግ ነበር። Kubbaa kana yeroo naaf kennan gara sarara peenaaliitiitti seenee haala mijeessuuf ture. Ergan itti siqeen booda goolii eegaa fi taphattoonni sarara ittisaa xiyyeeffannoon isaanii ana irratti waan hin turreeffan gara gooliitti rukutee galche. Hawaasaan taphoota 6 keessaa 4 injifachuun qabxii 13 sadarkaa lammaffaa. Yuunivarsiitii Walwaloo Addigiraat bara dorgommii kana immoo injifannoo malee qabxii 1 sadarkaa 20ffaa irra jira. Taphataa goolii injifannoo galchee Biruk Taaddalaa kan dinqisiifatan leenjisaan hawaasaa ተመስገን ዳና ከሮራ ዴራ ቀምና ጀነኒሩ የመጀመሪያው 10 ሳምንታት የማችን ፎርሙን እንዲይዝ ማድረግ ነው። ከሮሪ ኬኛ ቶርቤ ኮርነን jalqabaarratti gareen keenya akka karaa qabatu taasisuudha. Garuu qabxii dhabaa osoo hin ta'in qabxii argachaa ta'uu qaba. Sababbiin isaa qabxii yoo dhabne garee ijaaruun ulfaataadha. Xiyyeeffannoo dhabuu ofitti amanamummaan akka gareetti jirus dhabamaa deema. Nuti haala gaariidhaan garee keenya ijaaraa jirra. Leenjisaa gargaaraan yuunivarsiitii Walwaloo Addigiraat Paawulos Tsaggaa'ee tapha boqonnaa duraa dursinee goolii galchuuf yaannee turree carraa argannetti hin fayyadamne tasgabbii dhabuun mo'amne jedhan. የመጀመሪያ 45 ደቂቃ በጣም ጥሩ ነበርን። ያገኘነውን አጋጣሚ መጠቀም ነበረብን። ደቂቃ 45 jalqabaarratti gaarii turre carraa argannetti fayyadamuu qabna ture. Kan karoorfannee gara dirree seenne dursinee daqiiqaa 45 jalqabaarratti goolii galchinee sana booda tasgabboofnee taphachuuf ture. Carraa sanatti hin fayyadamne garuu haala gaariidhaan taphanneerra. Tapha biraatiin baankiin daldala Itoophiyaa Walaayitaa Diichaa waliin goolii tokko qixa bahe. Yaarid Darzaa'u daqiiqaa 4ffaa irratti goolii galcheen Walaayitaa Diichaan dursaa turus taphichi xumuramuuf daqiiqaan 8 qofti yoo hafu Naatnaa'el Daani'el goolii baankiin daldalaa qabxii tokko ittiin argate galchee fi leenjisaan baankii daldalaa Itoophiyaa Batsaloot Li'uul Saggat jalqabbiin keenya gaarii ta'uu dhabuun dursinee goolii keessummeessinee boodarraa hanqina ture furuun qabxii tokko arganne jedhan. አጀማመራችን ትክክል አልነበረም። በተለይ የመጀመሪያዎቹን 15 ደቂቃ አካባቢ tapha kana kan jijjiire daqiiqaa 15 jalqabaarratti dabnee gara taphaatti seenuu hin dandeenye ture. Dafees akka gooliin nutti galu kan godhe sanaadha. Santu akka jarjarru ofitti amanamummaa akka dhabnuu fi dogongora akka hojjennu taasiseera. Yeroo boqonnaa tooftaa taphaa eeguun carraa goolii galchuu fi akkaataa galchuu dandeenyu irratti mari'anne dhiibbaa uumuuf yaalleera. Jijjiirra taphattoota taasisneen booda qabxii tokkos arganneera. Leenjisaan Walaayitaa Diichaa Mataachoo Haayilee goolii galchitee qabxii eegsifachuu qabdaa dogoggora sarara ittisaa irratti uumneen qabxii 2 dhabneerra jedhan. ዛሬ ጥሩ ወደ ጎል የመንቀሳቀስ ሂደት አይቻለሁ። አረ ተበቶተ ኮራ waan gaarii argeera. Dursinee goolii galchine. Kana boodas kanuma goona. Garuu ammoo goolii galchitee eegsifachuu qabda. Sararri ittisaa keenyaa dogongora hojjeteen qixa baane. Kana booda waan sirreessinu hedduutu jira. Tapha birootiin madiin Itoophiyaan isteediyeemii yuunivarsiitii hawaasaatti goolii 3-2 buna Itoophiyaa injifateera. Amaanu'eel Erboo fi Biruk Mulugeetaa taphaan Alan Kaayewaa rukuttaa peenaalitiin goolii injifannoo madiiniif galchaniiru. Bafiqaaduu Alamaayyoo fi Tamasgan Taaddasaa boqonnaa deebii gooliiwwan buna Itoophiyaa injifatamurraa hin baraarree taphattoota galchaniidha. Tapha qixxeessituu tokko kan qabu madiin Itoophiyaan qabxii isaa 9 gaachuun morkii dursitoota liigichaa waliin taasisu cimsateera. Bunni Itoophiyaa tapha 4 yoo mo'amu taphoota torbee 6 irraa qabxii 4 qofa argachuun ga'umsa gadi aanaan itti fufe. Leenjisaan madiin Itoophiyaa Gabra Madiin Haayilee fi kan buna Itoophiyaa Biyyi Kaasahuun taphaan booda addatti OBN waliin turtii taasisaniin ጨዋታው ሁለት መልክ ነበረው። የመጀመሪያው 45 ደቂቃ taphni kun bifa lama qaba ture. Daqiiqaa 45 jalqabaarratti haala gaariin taphannee goolii 3 galchinee dursineerra. Boqonnaa irratti kuni jijjiiramuu akka danda'u taphattoota kootti himeen ture. Kaka'umsi taphattoota keenyaa sababa goolii 3 galchiniif gadi bu'ee ture. Kuni bunni Itoophiyaa dhiibbaa uumee akka taphatu taasiseera. Ta'us kana hunda keessa ceenee injifanneerra. ጨዋታው ያው አጀማመራችን ጥሩ አልነበረም። Gareen keenya boqonnaa dura gaarii hin turre. Boqonnaa deebii jijjiirraa taphattoota taasifneen dhiibbaa uumnee taphanne goolii 2 galchineerra. Ittisa irratti hanqina qabna. Istaadiyeemii yuunivarsiitii hawaasaatiin wal qabatee kubbaa akka fedhanitti taphachuuf baay'ee namatti mijata. Taphoota itti aananiin of fooyyessuuf xiyyeeffannoon taphanna. Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa torbee torbaffaatiin kaleessa Hawaasaa fi Arbaa Minch morkattoo isaanii injifatan. Istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti tapha xumuraa torbee torbaffaan Hawaasaan goolii 3-1 kutaa magaalaa Lidataa injifate.
የምስራች ላቀው ጎሊወን ለማ ቻይና ግዛቸው ጎሊ ቶኮ ሐዋሳፍ ገልቸኒሩ ቃልቅዳን ጥለሁን ጎሊ ተከቲ ልደታ እንጅፈተሙ ጀላ ሂምበራሪን ገልችቴቲ ሐዋሳን ቀብጤ ኩዳለማን ስረካ ሰደፋር ጅራ ተባብራቲን 40 ምንጭ ጎሊ ለማፊ ቶኮን ፍንፍኔ ዮ እንጅፈቱ መሰራት ማቴዎስ ፊ ድንቅነሽ በቀላ ጎሊ እንጅፈኖ ገልቸኒሩ አስራት አለሙ ጎሊ በቆና ደንዴቢ ገልችቴን ፍንፍኔን ገረ ተባቲ ዴቢ ስቱሲ ክለብቺ እንጅፈተሙ ጀላ ሂምበራሪ 40 ምንጭ ተበለመ ወሊጣንሱን እንጅፈቴ ቀብጢ ቶርባን ስረካ ጃፋር ጅራ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ፕሪሚየር ሊግ ዱበርቶቴ ኢትዮጵያ ከና ዱርሳ ጅራ